Hello? Uh, uffata boora maal godhatte jedhaa artanitti fakkaate? Yaa. Uffata boora wanti an amma godhataa jiruuf hayyoota keenya kan mana hidhaa har'aatti dhiyaataniitiin jedhan hamilee isaanii jabeessuudhaa fi uffatni boorri kuni so guyyaa isaan mana murtii dharaa sanitti dhiyaatan uffata boora godhannee akka hamilee isaanii jajjabeessinuufidha. Okay. Kanaaf uffata boora godhadheetiin ummata kiyyas barsiisaa jira. Isaan hamilee isaaniis jajjabeessuudhaaf. Okay. So galatoomi waan kana na gaafatteef nama biraatis encourage godhe akka namni uffata boora godhatee guyyaa isaan itti mana murtii dharaa sanitti fuulduratti dhiyaatan akka jajjabeessan akka wajjin dhaabbatan akka hamilee itti godhan akkanaaf dhaamtuu sin gahuu barbaadeeti. Atis ammoo tiyyuu galatoon bilbiltee na gaafachuu kan keetii fi okay ammaaf leessanii rajilaa booddee siif deebisa dhiifamaa waliin okay nagaatti ayyee. So assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan baga nagayaa walitti deebini an Abdallaa Siraaj. Osoo leessanii irra jirtuu telefoona maa kaaftee jechuu dandeettu. Telefoona sababni ani kaaseef hiriyyaan kiyya takkaafu ammootiyyu namni na daawwatu wanta na argee uffata kana na gaafateef haala uffata kana ittiin godhadhee isaan fuulduratti bahee isaan barsiisaa jiru itti himuudhaafin yaalee ture. Wanti inni na gaafate yeroo lamaa sadii godhattee jirta maaliif uffata kana maaf hin jijjiiranne naan jedha. Uffata jijjiirachuun laafaadha. Garuu sammuu jijjiirachuun laafaa miti. Hamileen nuti har'a hooggantoota keenya kan mana hidhaa keessatti dararamaa jiran bira dhaabbachuudha waan guddaa. Qaamaan bira jiraatteef bira dhaabbattee irraa fagaatteef waan isaan barbaachisu yoo faarsiteenis tokkuma. Garuu qaamaan bira jiraattee dhandhama hadhaa isaan dhandhaman san waliin dhandhamuutuyyuu waan guddaadha. Bira jiraachuu dhabuu kan kootiif garuu baay'ee natti ulfaata. Osoo bira jiraadheen hawwii kooti. Bira jiraachuu dhabuu kan koo ammootu itti gadda. Hayyoonni keenya kan mana hidhaa keessatti dararamaa jiran kanneen eenyu isaaniin gituu hin dandeenye namummaas ta'ee beekumsaan yaada guddaa nuti ta'anii sammuun keenya yeroo har'aa kana hin jirraa malee hin deemnaa malee hin rafnaa hin hojjannaa malee sammuun keenya baay'ee nu dhawataa jira. Haa ta'u ammootiyyuu guyyaa tokko akka ifatti nutti gadi bahan abdii rabbii guddaa irraa qaba jechuudha. Kanaaf hordoftoota barmoota afaan Oromoodhaa kanneen kaluu jirtanii fi kanneen fagoo jirtan guyyaa har'aa kana barmoonni keenya kan irratti xiyyeeffatu hiikaa jechoota afaan Oromooti. Qubee caa PC jechuudha. Haasawa kan koo yeroon eegalu waa'ee qabsoo Oromootitti na fudhata. Kunis qabsoodha. Garasitti na fudhachuu isaatiif ammootiyyuu irraaf qabuu hin dandeenye so kallattiidhaan gama barmoota keenyaatti isin haa deebisu hiikaa jechoota afaan Oromoo baranna qubee caa. Hiikaan jechoota afaan Oromoodhaa kana qofaa miti. Akkuma amma asirratti agartan kana qofaa miti. Guddaadha. Hedduudha kan irraa dhiise. Salphaa takkaafu ammootiyyuu laafaa kan isin beektan. Kan isin beektan hedduudha kan dhiise. Eenyunuu jechoota hedduu beekuu danda'a. Kanneenis numa beektu. Haa ta'u ammootiyyuu namoota tokko tokkotti kunniin haaraa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf kanneen biyya biraatti dhalatanii guddatanii afaan Oromoo beekan waan kana yoo dhagahan yoo arganiitiin jiran itti fayyadaman. On exam keessatti wanti kun isinitti dhufuu danda'a. Ni dhufas. Basically ni dhufas. So afaanuma keenyallee guddisuudhaaf illee wanti kun sirriitti barbaachisa. Don't be ignore it. Wanni hin jedhina hin tuffatina. Kuni afaan keenya afaan Oromooti. So asirratti maal jedha here the vocabulary of Oromo language. The vocabulary of Oromo language.
vocabulary afaan oromooti takkaahu ammoo hiikaa jechoota afaan oromooti jechuudha. Let me kanarraan amma isinii haa eegalu kuni maal jedha kanaan dura barannee jirra as barannee baasa jirani caas baranne caa kanas dabareen itti aanus yoo ammoo caa xumuruu dhabneetiin kama caati deebilu ta'e sunis dabaree itti aanu irratti kan waliin ilaallu tahaa jechuudha. Mee kallattiidhaan gara hiikkaatitti isin haa dabarsu. Cillima jechuun maal jechuudha? Akka afaan oromootitti ifa kan hin qabne jechuudha. Cillima dukkana. Okay? Bosona cillimoo. Beektanii bosona cillimoo? Wallaggatti argama. Bosona cillimoo keessa goota jiraata. Abaa'oo jiraata, woboo jiraata. Alaabaa kana bilisoomsuudhaaf bosona cillimoo keessatti hayyoota hedduu dhabne qeerransoo hedduu dhabne qeerransoon hedduun ammoo iyyuu bosona cillimoo keessa jiraatanii jechuudha. Kan itti aanu maalidha? Cilqii jechuun maal jechuudha? Akka afaan oromootitti namoonni qotee bulaan ni beekanii namoonni kunis ni beektu cillima jechuun lafa dulloomte lafa qonnaa kan dulloomte jechuudha. Lafa dulloomte takkaahu lafa qonnaa kan yeroo 2-3 itti deddeebi'anii qotanii dulloomteen cilqii jedhanii jechuudha. Cimdeessuu jechuun maal jechuudha? Cimdeessuu jechuun humneessuu gurmeessuu tokko godhuu jechuudha. Cimdeessuu jechuun. Okay? Kan itti aanu cimmifachuu. Cimmifachuu jechuun maal jechuudha? Akka afaan oromootitti cimmifachuu, kuufachuu, bakka tokkotti humna walitti dirchuu, walitti cimeessuu jechuudha. Akka uummatuu walitti guddisuu jechuudha. Kuufachuu, takka uummatuu walitti fiduu, cimmifachuu, kuufachuu, walitti fidachuu, bakka tokkotti walitti deeffachuu, humna tokko godhachuu jechuudha. Humna tokko godhachuu hin jedhama akka afaan oromootitti humna tokko godhachuu humna tokko godhachuu akka cimsan gochuu jechuudha. Maal jechuun cimmifachuu jechuun bakka tokkotti kuufachuu wanta xiqqaa lama walitti guddifachuu jechuudha. Cinii jechuun maal jechuudha? Cinii jechuun hanqaaquu hin jiraanii biyya guddatti keessa hin jiru wanta kana hin argamu hin jiru wanta kana biyya qoraas garuu biyya guddatti keessatti hin jiru wanta kana hanqaaquu hin jiraanii dhiifama ni jira. Namoota yaraa wahii irratti ni argama hanqaaquun hin jiraanii cinii jedhaniin jechuudha. Ciniinnaa jechuun dhukkuba namas ta'ee beeylada irratti argamu. Ciniinnaa jechuun nama fakkeenyaaf nama irratti yoo argame garaa micciiraa wanti akkanaa kun nyaata gosa nyaata gaarii hin taane yoo nyaatteetiin hin jette ciniinnaa namatti fiduu hin danda'a. Horii irrattis wanta ta'e irraa itti fiduu hin danda'a ciniinnaan jechuudha. So ciniinnaan horiis ta'ee beeylada jechuudha ilma namaas ta'ee irratti ni argamaa jechuudha. So kan biraa ammootu iyyuu ciqaawuu jechuun maal jechuudha? Ciqaawuu jechuun bakka lamatti addaan muruu, bakka lamatti addaan qooduu ciqaawuu jechuun bakka lamatti baasuu. Fakkeenyaaf namni muka muru tokko yoo sitti dhufeetiin muka kana ciqeessi yoo siin jedhe bakka lamatti addaan naa baasi. Bakka lamatti addaan naa qoodi takkaahu ammootu iyyuu murii addaan falakkatii siin jedhee jechuudha. Namni sun ergaa muka san bakka lamatti addaan baasii siin jedhee jira jechuudha. Kan itti aanu cireensa jechuun dhaheessa dawaas jedhaniini nama qoricha beeku, nama dawaa beeku, nama dawaa namaa kennu. Dawaa traditional medicine jedhama. Wanti suni traditional takkaawu ammootu qoricha aadaa nama qoricha aadaa hojjetu jedhama jechuudha. Maal jechuun cireensa jechuun nama qoricha yookaan dawaa dhibee beekuu jechuudha. Dhibee nama qoricha dawaa dhibee hiddaa mukaa namaaf kennu jechuudha. Maal jechuun cireensa jechuudha. Kan itti aanu
cirrama cirrama miti dhiifama cirma jechuun mataa hin filamin maal jedhaniin yeroo tokko faaqiraas jedhaniin faaqiraas jedhaniin mataa faaqiraa osoo hin filamin yeroo tokko an akkas godheetiin wanna jedha mataa kana hin filu it's like boring nama godha yoo mataa kana hin filatin jechuu maal jedhaniin isa akka hiisaniin jechuu cirma jedhaniini jechuu cirma jedhaniin jechuudha. Kan biraa ammootiyyuu cirrii jechuun maal jechuudha? Cirrii jechuun simbira afaan deemtuu takkaahuu ammootiyyuu simbirti suni kan isiin simbirti suni gosa lama. An amma kan beeku ammaaf gosa lama garuu ammootiyyuu gosa sadii hin beeka. Simbirti gosa ilkaan afaan qoffee kana pink kana gubbaa jechuudha diimaadha gosa sadii ol hedduudha isiin ani garuu isii sadii himan beeka. Cirrii ammoo cirriin kuni kan horii gubbaa irratti baatee dalluu sangaa irraa wannaa nyaattu silmis nyaattu bobaa sangaa jalaas silmii nyaatti iddoo kamirra in teetti jechuudha. Sangaas ta'ee wantoota biraa teetteetiniin silmii irraa nyaattee takka dhiiksitii jechuudha. Isiin suni afaan isii diimaadha. Kan biraa ammootiyyuu cirrii miti garuu suni gogorrii jedhama. Afaan isaa diimaadha. Bosona keessa jiraata. Akka lukkuutii sun afaan isaa diimaadha. Ammas simbirri tokko jira daalacha guddaadha. Akka maalidha maqaan isaa kana akka handiriis jiraata. Afaan isaas diimaadha. Kun ammootiyyuu gosa saniin adda cirrii inni jennuun kunii jechuudha. Qaqal'oodha. Isiin muka keessatti killee buusteetiin achi keessatti wal hortii jechuudha cirriin tuni. So inni barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffate hiikkaa jechoota afaan Oromooti. Yeroo itti aanu seerluga afaan Oromoo yookaan ammootiyyuu dabaree barmoota biraa qabadhee kan isinii dhiyaadhu tahaa jechuudha. Chaayinaaliin kun chaayinaalii afaan Oromooti. Yookaan ammootiyyuu chaayinaalii afaan Oromoo itti guddifnuu jechuudha. Subscribe, share, comment, like gochuu hin dagatinaa. Isin galateeffadha, isin jaaladha.